nama lammii Jarmaniiti. Jeneraala waraanaa hanga fiildi maarshalummaatti nama biyya isaa tajaajilaa turedha. Nama waraana addunyaa lamaan irratti hirmaatedha. Waraana addunyaa tokkoffaa bara 1914 hanga 1918 fi waraana addunyaa lammaffaa kan bara 1939 hanga 1945. Gootummaan inni adda waraana lamaan irratti agarsiise firas diina ajab kan jechisiise ture. Waraana addunyaa tokkoffaa keessatti koloneela ta'ee Faransaay fi Roomaaniyaa keessatti da'annoo diinaa cabsuun balaa hamaa diinarraan ga'eera. Tooftaan lolaa isaa yeroo sanatti baay'ee walxaxaa fi ciitawaa ture. Humnoota waraanaa Roomaaniyaa meeshaa gurguddaa hidhatanii loltoota Jarman eegan nyaataa fi dhugaatii qofarraa kutuudhaan da'annoo keessaa ba'anii illee akka harkaan kennanni carraa dhoowwateera. Kana jechuun waraanichi nyaataaf dhugaatii dhabee da'annoo keessa ture achi keessaa humna ittiin ba'u dhabee achumatti kukkufee hafe. Dhuma irratti da'annoo loltoota biyyoota lamaa karaa salphaatiin cabsee injifannoo isaan irratti argamsiiseen gulantaa addaa Hitler irraa argatee ture. Meejar Jeneraal Erwin Rommel kan beekamtiin kee na yaaddeesseera jedhamuun goota shiraan biyyooffate. Waraana addunyaa lammaffaa keessatti immoo gulantaa meejar jeneraalummaan waraana Ameerikaa, Ingilizii fi Faransaay irratti balaa cimaa geessiseera. Tooftaan loltummaa Rommel baay'ee walxaxaa fi diina kan yaaddeessu ture. Diina fuulduraan loluurra duubaan dagachiise haleela. Yeroo isaan lolaaf qophaa'an inni karoora biraa baasa. Humna guddaa duubatti ittisee humna xiqqaa qofatti agarsiisa. Waraana murtooftee bakka isaanitti dhiyoo jiru wayiitti bobbaasee dhukaasatti bansiisa. Yeroo loltoonni Ameerikaa, Ingilizii fi Faransaay jaratti dhiyaatanii ilaalan humna xiqqootti dhukaaftee achi militti argu. Yeroo kana itti deemee harkaan qabna jechuun bakka duraa gadhiisuun yeroo isaan gurmuun itti qajeelan tuuta kanniisaa saafaa gidduutti of argu. Kanumaan loltoonni Rommel humna waraanaa biyyoota sadii daaraatti deebisan. Kanarraa ka'uudhaan warra isa waliin lolan maqaa jeedala gammoojjii yookaan The Desert Fox jedhanii waamu. Gootummaa inni dirree lolaa irratti agarsiise kanarraa ka'uudhaan Hitler gulantaa fiildi maarshaalummaa kenneef. Erwin Rommel adda waraanaa itti ramadame keessaa kutaawwan Awurooppaa, Faransaay, Neezerlaandii fi Beeljeemiin waraana Hitleriin akka qabamaniif gahee leencaa taphateera. Bakka itti ramadamee lola geggeesse kanattis dhiira jibbaachisee waaroo salphinaatti uwwisuun huccuu isaan gachisiiseera. Kan hordofee mootummaan Jarman cimina Erwin Rommel gaazexaa, raadiyoo fi televezyiinii dabalatee uummata biyyattii hundatti lallabe. Kanarraa kan ka'e fiildi maarshaal Erwin Rommel waraana gidduuttis ta'ee uummata gidduutti garmalee akka jaallatamu taasise. Kana gidduutti beekamtii fi jaallatamummaan Erwin Rommel Hitleriin ittisuu eegale. Sababni isaas beekamtii fi fudhatummaan isaa Hitleriin dhoksaa waan dhufeefi. Uummati Jarman waa'ee Hitler dhiisee waa'ee Erwin haasawuu eegale. Kun immoo Erwinitti waan hamaatti fidee dhufe. Adoolessa bara 1944 ajjeechaa Hitler irratti yaalamee ture keessaa harka qabda jedhamuudhaan humna basaasa Jarmanii qabame. Hitleris ta'ee basaastonni isa qaban kun akka Erwin ajjeechaa kana qindeessuu keessaa harka hin qabne bareechanii beeku turan. Hitler biiroo ofiisaatti Erwinin waamee anaan ajjeeftee aangoo qabachuuf yaaddeetta kan hundumaa akka qindeessite irra geenyarra jechuun himata irratti dhiyeesse. Kana gidduutti Hitler filannoo lama Erwin Rommeliif dhiyeesse. Tokkoffaa ati nama beekamtii cimaa qabdudha. Uummata fuuldurattis yakka biyya ganuutiin akkasumas fonqolcha mootummaatiin shakkamtee yoo ajjeefamte siinis ta'ee haamilee waraanaa miidhuun isaa waan hafu miti. Lammaffaa ofuma keetii summiidhaan yoo of ajjeefte siif fayya jedheen. Akkuma jalqaba irratti sitti hime yakka biyya ganuutiin mana murtiitti yoo dhiyaatte uummata fuulduratti ajjeefamta. Awwaalchi kees amma hattuu illee hin bareedu. Awwaalchi goota siif hin godhamu. Maatiin kees kaasaa homaatu hin argatan. Isa lammaffaa yoo filatte akka ati summiin of hin ajjeefnetti akka ati balaa tasaan duutetti uummata Jarmaniitti himnee du'a gootaa siif taasifna. Maatii keef illee maallaqi guddaan ni kennamaaf jechuudhaan Hitler Erwiniif filannoo laateef. Erwin erga mana deemee booda waan jiru hundumaa haadha manaa isaatti himee maatii isaatti nagaa dhaammachuudhaan daqiiqota muraasaan booda summii siinaayidii jedhamu dhuguudhaan of ajjeese. Hitleris akkuma waadaa galeef awwaalcha Erwin awwaalcha gootaa taasisuudhaan maatii isaatiif beenyaa guddaa kaffaluudhaan Erwiniin uummata isa jaallatuu fi maatii isaa irraa shiraan gaggeesse. Erwin sababa kiyyatti namni biraa hin miidhamin hin ajjeefamin jechuun du'a of danda'e du'e. Yeroo tokko tokko cimaa fi beekamaa ta'uun balaa hamaa qabaachuu danda'a. Gaafa beekaaf beekamaa taatu hinaaffaa cimaatu si eeggata. Hinaaffichi isa sirrii osoo hin taane isa si balleessudha. Hinaaffaa qajeelaan nama hin balleessu. Qajeeltonni qajeelummaa keessarraa baratu.
Hinaaftonni hamoon immoo gaarummaa kee ammeessanii si balleessuu boollatti qotu. Qajeelummaa keetiin dhokkatanii waan jiran fakkaatee si balleessanii ofii mul'achuu barbaadu. Har'a nuti gootota meeqa qajeelummaan irraa baratamu shiraan namni laata. Waan jaalattaniin hordoftaniif galatoomaa Biddoo Baayogiraafiidha.